Akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galoo shawuuti. Torbaniin kan simbiraa ga'u ani faarfataa Galataa Abdiisaati. Har'as akkuma beekamu keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan kun har'aa faarfannaa isaaniitiin kan isaan beektanii akkasitti qaamaanis beekuu dandeessu yaada. Yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaa irrattis faarfannaa isaanii argaa oollaa, yuutuub irratti dhagaa oollaa. Kaasettii lama hojjechuutiin kan beeknu faarfataa Abiraam Tarree wajjin jirra. Daawwattoota keenya amma immoo respoonsara sagantaa kanaa daawwannee walitti deebina ammasitti wajjin tura. Haga dhagaa manni barumsaa burqaa beektota akkuma amala isaa hojiitti ciichee jira. Qulqullina barnootaa kennuu isaatiin sadarkaa olaanaa kan qabate akkasumas barsiisota dandeettii ciccimoo qaban waliin kan hojjetu daree barnootaaf mijaawaa ta'e kan qabu dirree tapha barattootaafis ta'u mijeeffatee geejjiba mijaawaa ta'e kan qabuu fi akkasumas kaffaltii barnootaas hawaasa naannaa isaa jiru giddu galeeffatee kan kaffalchiisu yoo ta'u manni barumsaa burqaa beektota koottaa nu biratti fayyadamtoota taasiniin jedha. Dukkana keessaa gara ifaatti doofummaa keessaas gara beekumsaatti Habaanu jedhe dhalootaaf kan dhaamu barumsi burqaa beekumsaatti jedhe isiniif dhaama. Maarree sadarkaa barnootaa gadi aanaa keejiwaan hanga keessirii akkasumas kutaa tokko hanga kutaa 8tti galmee egalee jiraachuun isaa beekamaadha. Beekumsaaf haa barannu, walii beekuufis haa barannu, wal beeksisuufis kottaa haa barannu jecha gara mana barumsaa burqaa beektotaatti goraa fayyadamaa ta'a jedhee si waama. Manni barumsaa burqaa beektotaa bakki itti argama keenya magaalaa Amboo ganda Awwaaroo Qoraa naannaa 00 jedhamutti argamna jedha. Manni barumsaa burqaa beektotaa. Baga nagaan dhufte Abree. Baga nagaan galu. Mee kallattiidhumaanii gara biyya dhaloota keetii Fiichee Shawaa Kaabaa akka ta'e quba qabna. Yeroo jalqabaa fi abbaa kee faatu amantii Pirotestaantii yookaan immoo amantii Pheenxee jedhamu kana biyya sana galche jedhama. Isuma irratti iyyuu gatii guddaa baasaniitu dhalootatti daddabarsaa turame jedhama. Mee inni kun hammam dhugaadha? Waaqayyo isa eebbisu galuu yaada kee gaaffii kee baay'ee natti tole. Sirriidha abbaan koo dur bara sanaan hin jiru hin dhalanne yeroo sanii. Amantiin kun biyya sana hin jiru yeroo sanii. Amantiin Pheenxee jedhamu kun biyya sana hin gallee garuu darbee hin dhageenya turre malee namooti darbee waan jiruuf hin dhageenya malee innis akkaataa itti fide qabu dudduubi isaa fagoodha waan ta'e yoon kaase yeroo baay'ee waan jalaa fixuufi sirriidha baay'ee wangeela kanaaf gatii baay'ee baaseera. Paastarii nama jajjabeessu qeesiin nama jajjabeessu biyya hin jirre keessatti wangeela kanaaf baay'ee gatii baaseera. Xiyyiitillee amma irratti dhokaasanitti yeroo nutti himu meeshaan irratti dhokaasanii harkattillee kashafee dheera yeroo sanii wangeela kana hin dhiiftu jechaani ture yeroo san namni hin jiru waan ta'eef waan hin taane biyya gashiteetta waan sabi keenya hin jaallanne waan aadaan keenya hin jaallanne amantii Pheenxee jettee waan hin taane biyya gashiteetta hin dhiiftamu yookiin du'a si fayyadnaan yoo naajjeeftan naajjeessa malee hin dhiisanii meeshaalee irratti dhokaasanii xiyyiitiin irratti dhokaasanii dadhabanii kashafeetti dhiisee dhugaa ba'aa ture. Akka kana wangeela biyya. Sababni sun akkam ture akka tajaajilaatti tokkotti galchan immoo mana mataaniituma fayyuuf deemanii fuudhanii deemamu waan kana akkamitti galchita? Waaqayyo isa eebbisu. Inni kaa dudduubi isaa baay'ee dheeradha. Abbaan kun jalqabaa mucaa tokko argate innis jalaa dhukkubee lammaffaas dhala biraa argate inni lammaffaa mucaa durbaati nullee hin beennu hin duute amma sadaffaa isheenis hin duute. Dhala sadii godhatee abbaan koo isaan keessaa lama hin du'anii sadaffaanis du'uudhaa ka'ee fala dhabee naani gara jaajii kana karaa dubbiftuu bira deeme achi dhaqee maal falli koo ilmaan ijoollee dhashee ijoollee sadii dhashee talli lama dhabee tokkos immoo jalaa du'uu fi dhukkubsataa jedheeni gaafadhee naani akka naan jettee karaa dubbiftuuni abaarsa si qaqqabate dhala kee keessa tokko qofa si guddata isaafis tokko guddata. Isaafis tokko guddata hamma hortee torbaatti abaarsa sin qaqqabate dursi na baaranii du'anii kanaaf falan qabdu tokko duwwaa qabda innis yoo guddate yoo durba ta'e tokko
Yoo durba taate tokko dhaltee dhiifti yoo dhiira ta'e immoo tokko dhashee dhiisa amma hortee torbaatti jedhee akka kanaan kiraa dubbistuu itti dubbatee abbaan koo baay'ee gaddee achumatti nama waaqayyo tokkotti dhufee inni immoo dhugaa ba'eef takkaatti abaarsa kan sirraa kutu tokko jira hin fudhattaa naan jedhee achitti waaqayyoon fudhatee gooftaa Yesuus fudhatee galee jechuudha abbaan koo. Isa booddee gurbaan inni dhukkubsatee manatti eegullee wangeela fudhatee gaafa galu fayyee manatti fayyee eege har'a waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyo takkaan ijoollee torba nuu kenne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akka amanaatti malee akka tajaajilaatti miti jennaa sana. Akkasitti adaraa isaan fudhanii si bira geessan kana ati akkamitti qabda jirta qabaa akkamii fi gootee jirta mati? Waa baay'ee gaa kuni maal beekta adaraan baay'ee cimaadha galoo waa hundumaa keessa wanti baay'ee namatti ulfaatu adaraadha. Adaraa kana inni akka kanaatti nu biraa ga'e kan si ajaa'ibu waldaa iddoo waldaallee lafa ofiisaarraa kutee kennee waldaadha. Waaqayyo fa'aa taanan jedhee iddoo araddaa ofiisaa irraati muree waldaadhaa kennee hamma irraatti waldaan waan itti kaffaltuuf hin jiru garuu akkumatti waldaadhaa kennee itti dhiise amma kana meeshaa irratti dhokaasanii jireenya horiinsaa yoo du'e hin kaasinaa namni isaanii yoo du'e hin awwaalin hin hawwaajii amma kana irratti godhanii dabarsee wangeela kanan biraan ga'eera kanaaf imaanaa inni natti kenne kan amma waaqayyo na gargaare baadheen jira gara fuulduraattis immoo akkam baadhu waaqayyo na gargaara imaanaan baay'ee cimaadha waan ta'eef ijjumaan hin jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kennaa keessa kee jiru kana ayyaana keessa kee waamicha keessa kee jiru kanaatiin waan abbaan kee amantii kana beekanii fi hubattee of keessatti moosi keessatti akkamitti barte mee akkamitti gara tajaajila kanaatti dhufte? Waaqayyo si eebbisu maaltu jira beektaa galu yeroo sanii faarfannaa baacaa durdurii isa faarfannaa addisuu durdurii febeenfaa kanatu jira. Harmeen koo waldaa keessatti garee kadhannaa keessatti baay'ee kadhatte waaqayyooni. Nuyi faarfannaa isaanii dur daftarii irratti barreessineetu achirraa baarsu ijoolleen takka takka jecha fa'aa wallaalanii waan darbu harmeen koo waaqayyoon kadhatti. Kottamee waaqayyoon nuufis faarfannaa akka kennu ijoollee keenya faarfannaa akka kadhanneettee utuma kadhatanuu bakka kaasetti irraa faarfannaa namaa barreessuun nu haa ga'u ati yoo arjaadha nuufis kenni ijoollee keenyaafis kenni jettee kadhatti harmeen konnaan egaa waaqayyo kadhanicha dhaga'eera. Kan si ajaa'ibu gaaf tokko waaqayyo maal jedhaanii harmee konna yaadadha. Imimmaan keessanii harka korra coccobee lafa hin buuneedha. Inni ati naaf jettee mana koof jettee boossu sun harka korra jira jedhaani. Ammallee lafa jirtutti waaqayyo ishee eebbisu umurii dheeraadhaan ishee naaf eebbisuun jira. Jedheetu waaqayyo faarfannaa ati ilaaltee boossu dhiisitooni dhala kee keessa nama faarfannaa kaaseetti waan jedhamu baasa jedhee waaqayyo ishee. Yeroo sana xinnoodha horiin eega. Kaaseetti waan jedhamu waan gurri kee fagootti dhaga'ee beeku mana kee keessaa baasa. Isa yoo mucaa kee isa quxusuu keessanan kaaseetti waan jedhamu si dhageessisa jedhaanii ture waaqayyo yeroo sanii. Egaa kakuu waaqayyo hin hafu waan ta'eef bara eegee yeroo eegee na keessatti biqile. Lafuun horii eegutti nan faarsa. Horii kana walitti qabeen faarsa. Boqqolloo fa'aa jira biyya keenya. Galabaa cabsadheen maayikii jedhee boqqolloo irratti faarfadha. Akkam jirtu hin dhaga'amaa dudduubatti kiruseeni dhabaadheen tajaajilaa ture yeroo sana. Akka kanaan faarfannaan keessa kotti biqilaa dhufe amma kana ta'e jechuudha. Sanuma keessa guddachaa keessatti guddachaa deemuu isaa hubatte. Baay'ee namatti tola. Sanuma wajjin kan waliin qabatu bara ijoollummaa keetii kaasitti jalqabaa baastee kan gadhiistee gurra uummataatiin baay'inaan hin gahin iyyuu malee namoota muraasa bira akka gaheetti kan haasa'amaa ture. Keessumaa ani iyyuu akka fakkeenyaatti ani argeeramani. Umurii waggaa 13 dhumee ababaan irratti ta'ee kaasitti irratti sun ijoollummaa kee waan ibsuuf natti fakkaata sana isaanii. Mee kaasitti sana hojjechuun kee sun humna eenyuuti karoora eenyuutiin wayim eenyu si gargaara akkamitti si danda'a? Eebbifamii galu yeroo san akkam ture beektaa kan xinnoodha siin jedhee sitti meera paastarii tokko jira paastar Tasfaa jedhama na jaallata egaa waaqayyo bara nama kaasu nama namaa kaasa miti faarfannaa keessa koo waan dhagee waan jaallatuuf maaf kaasettiin hojjennuuf jedhe hin danda'amaa jedhe abbaan koo hin danda'amaa hin akka biyyi faarfatoo kun baasuu hin danda'amu mucaan koo jennaan hin danda'amaa jedhe lafa qaba abbaan koo magaalaa lafa qaba ture hin gurgure irraa mureetu kun hojii waaqayyoof ta'ee lafa qabu irraa muree gurguree faarfannaa sanaa hojjetee abbaan koo bara sana jechuudha. Kanaaf yeroo sun waggaa 13 hojjedhee yaadattalle yoo ta'e faarfannaa sanii anna faarfadhaa ilil jedhee waaqa koo isa jedhu yeroo sanii akka itti waaqayyo na gargaare abbaa kootu lafa qabu irraa gurguree faarfannaa sanaa hojjete. Sana sii kaasuun koo namoonni baay'een waan abbaan isaanii paastarii ta'eef gara waldaa dhufanii iddoo qabatu. Abbaan isaanii qeesii waan ta'eef waan abbaan isaanii qeesii ta'eef
gooftaa waldaa ta'u yeroo baay'ee jechuudha waan abbaa isaanii sana fakkaatuudhaaf waan abbaan isaanii waan akkas ta'e dhufanii iddoo qabatan sana gadhiisuu didu yeroo baay'ee jechuudha amma waan abbaan kee amantii sana keessa jiruuf amantiin sii galee moo waan faarfannaa sii galee jiratti akkamitti hojjettee isa kana isa fagooni. Egaa waaqayyo ijaa namaa baasa. Yeroo san maal jedhaani waaqayyo abbaa goote ijaan sii baay'adha. Naa jedhee manni kee reebame naaf jettee iddoo dhabdee hawaasa jaallatamtu keessatti jibbamte sin kabaja jedhaani waaqayyo yeroo san. Waan jaalladhuufan gara kana dhufe osoo hin ta'in waaqayyotu isa abbaan koo itti dadhabe san gatii isaa baasuuf gara koo dhufe faarfannaan baay'isu waan jaalladhuuf faarfannoo osoo hin ta'in kennaadha. Kennaa waaqayyo namaa kennu keessa isa tokkodha. Kanaaf hin gara kana dhufe faarfannaa keessuma biqilaa dhufe otoo hin beekin ba'e malee waan abbaan koo tajaajilaa yookiis immoo amantii kana keessa tureef mini gara kana dhufe waaqayyo jaallatee gara kana. Kan yeroo sana irratti si kaasaa bireela wanti itti yaaduu qabdu faarfannaan gatii nama kaffalchiisa. Faarfannaa hojjechuuf birrii qabaatan qofa miti. Sammuu nama barbaachisa. Kadhannaa nama barbaachisa. Jechoota kee gulaaluu si barbaachisa. Ati saatiin ijoollee turte. Yeroo kam kadhatte moo waa'een faarfannaa utuu siin galiin ma keessuma kee dhufee dhaan hojjettime isa kana. Kan si ajaa'ibu yeroo sabbaan koo akkana ni kadhadhu yaalii baay'ee godha. Ijoollee kaan yookiin iddoo hojiitti ergeetu anaan immoo dhaqiitu gidduudhaan kadhadhu naan jedha. Hani waama kadhannaa jibba yeroo sana. Jechuun ijoollummaanis jira waan ta'eef isheedheeni dhaqee hojii sana hojjedhee dafqee dhufuurra lama kadhannaa isa wayya jedheen dhaqee teessorra faciisee sa'aatii ja'a yoo ta'e sumsolotii fixeera dheengala yeroo sani. Gara kanatti kan saansurdi kan namaa godhu hin jiru yeroo sani. Garuu ayyaana waaqayyo na gargaare obbolaan koo jiru waan keessa hafuu laalanii isa keessa hambisanii isitti dabalamuu itti dabalanii waan sirreessan naa sirreessanii akkasittiin hojjennee. Wanti si gala jira achi keessatti siif. Yeroo sani amma saansordoota maatii qofa otoo hin taane saansordi abbaan godhu kan obboleessi godhu wayii immoo guddisee jedhamu sana. Namooti baay'een paastara baluu gaafatettu waa'ee paastara baluu kan biraa kaasu. Isaan na guddisee baluun na guddisee abbaa fuuraa qomma gaafa dhamna lakkoofsa hin qaban siif waa'een faarfannaa si galeera moo siin galee gaafa jette rosa. Waaqayyo isa eebbisu galu maalti taabetta akka jaalalli Kiristoos hidhamuun dabalaa deemu nutti guddachaa deema. Yeroo sana amma tokko naa galeera. Keessaas ba'ee amma kana ta'uyyuu baatuyyuu jaalalli Kiristoos keessa koo jira. Yeroo sana inda'u yeroo faarfadhu bo'aan faarfadha. Waan na tokko hin beeku nan bo'aa cal jedhee. Yeroon kiraaran faarfadhu yeroo dur biyyatti kiraaran faarsa ilillee kun ta'u man isa namni amma warri dhandii deemin yeroo san gaafan kiraaran faarfadhu hin bo'u gaafii namoota baay'ee deebiidha. Ayyaana guddaadha yeroo sani Kiristoos kuni na jaallachuunsa maatii keenya dooshuunsa waan salphaa miti sanyii namaa du'a oolu du'a lama ooshi waaqayyo du'a fooniif du'a hafuuraan ooshi kanaaf Kiristoos yeroo sani kana edesitti mus baadhu hamma tokko naa galeeradha akka ammaa kanas yoo ta'u baatu jaalala yeroo xinnummaa saniini Kiristoos naaf galee man faarsee jedhee. Namatti tola akkas taanaan baay'ee waan isin kaasee fi dirree deebi'ee copyright jedhamu sana copy paste copyright jedhama yeroo baay'een kakaasama namoota biratti faarfannaa abaluu waan faarfateef kan faarfatan abaluu waan baaseef kan baasan waan jiruu fi sii galuun dirqama barbaachisaa waan ta'eef baay'ee namatti tola. Mee sochii afuuraa keessatti faarfannaa sochii afuuraa keessatti gahee akkamii yookaan immoo gahee hammamii qabattati? Waa egaa sochii afuuraa keessatti faarfannaan gahee akkamii qaba yoo jettee sagalee waaqayyo keessaa fudhannee gaafa laalluu Yooshaafaatiin gaafa lolatti ba'anii waaqayyo maal goona lolli kunoo hin cimaa jedhanii gaafannaani lolichi kan kooti jedhamini waaqayyo. Isaan immoo erga waaqayyo nuu lolate maal gosa dhaabanne jedhanii uffata faarfannaa faarfattootatti naqanii dhaabachiisaniidha. Waaqayyo lola dhakataa walitti gadhiisee diinonni isaanii walitti galagalanii wal fixaniidha. Faarfannaan mo'icha guddaa qaba. Eelsaayis gaafa kiraara naa fidaa jedhamini kiraara otoo rukutu afurri waaqayyo isarra dhufeedha. Duumessis hin jiru roobnis hin jiru boolli kun garuu bishaaniin guutaa jedhe. Faarfannaan ga'ee guddaa qaba waldaa kiristaanaa keessa. Faarfannaan namoonni gaaffii kana gaafachuu keessatti baay'ee gammadee galu yeroo kana keessa namoonni faarfannaa baay'ee baalii itti kennaa jiran maa baafaa ittiin guuru yookiin immoo galgaa'insaa waaman jalaa ture amma inni dhufu jedhee malee fayyinaa akka ta'e yaadanii faarfannaa waldaa kiristaanaa keessatti gahee olaanaa qaba. Namoonni baay'een gara gooftaa kan ittiin dhufanii keessawwan geela lallabuu irratti illee baay'ee kan namaaf salphatu namoonni baay'ee sagalee yeedaloo gaafa itti geeddartee faarfattu dhagaanii gara gooftaa dhufu baay'ee salphataa fi hojii guddaa hojjeta jedhee yaadan. Faarfannaan moo'icha kan si ajaa'ibu darbeellee mootummaa waaqayyooti kan faarfatamu faarfannaadha. Faarfannaa kan warra faarfannu ta'uu dhiisuu danda'a garuu waaqayyo si ceesisaa si dabarsaa ta'uu dhiisuu danda'a.
guddummaa waaqayyoo faarfannaan darbines guddummaa waaqayyoo naa jetti. Kanaaf wanti hin darbine wanti irra hin darbine faarfannaadha waan ta'eef faarfannaan hojii hafuuraa keessatti iddoo olaanaa qaba. Gaaffii kana sii kaasuun koo yeroo fakkeenyaaf barumsa ilaallee barumsi hin barsiifama. Inni barsiisu baratee dhuma fa'ee barsiisa. Hafuuris ni ibsaaf, hafuurri qulqulluun ibsaa fi ammuma baratee gaa namni tokko amma baratee jechuudha. Inni barate. Si galaana yaadni koo. Akkuma kanaa kan faarfatu amma faarfate gahuudhaan yoo baate faarfannaan sochii hafuuraa keessatti gahee akkamii qaba kan isin jedhee fi saba keenyaaf ammam sochoos amma bu'aa hammamii buusaa isa jedhu sana jechuudha. Saba faarfattuu fi saba tajaajiltu kanaaf bu'aa hammamii buusa isa jedhu achumadhaan akkamitti tilmaamamee jedhama. Egaa faarfannaan egaa jireenya hojii wal fakkaata. Jireenyi namaas tokko faarfannaa ta'uu qaba. Waa'ee isa faarfate san taate argamuun dirqamadha. Namoota keessatti iddoo olaanaa qaba waan ta'eef namni tokko faarfannaa kee dhaga'ee jireenyi kee sirrii hin taanaan sitti gufata. Yoo namoota baay'ee fayyisaa oolla nama baay'ees gufachiisaa oolla jechuudha akkas taana. Kanaaf faarfannaan namoonni baay'ee faarfannaa kanaan itti geeddaramu ittiin jijjiiramu. Egaa ulfinni isaa waaqayyoo haa ta'u ani nama bilbilanii biyya akkasiirraa dhaggeeffannee laphee keenyatti ittiin booji'ame gaaffii keenyatti ittiin deebi'ee faarfannaa kanaan waaqayyoo na eebbisi kan jedhan lakkoofsan qabanii gammachuun kana caalan jedhu naaf gaafa namni ittiin eebbifamu ati waa tokko hojjettee gaafa gaaffiin namaa ittiin deebi'u gaafa lapheen nama garaan namaa ittiin boqotu siif gammachuu guddaadha. Kanaaf amma sirra deebi'ee kanan jedhu faarfannaan gahee olaanaa qaba namoota birattis jechuudha. Akkuma sila jette immoo faarfannaa fi iddoon baay'ee kennamee hin jiru. Akkuma sila dubbatteyyuu iddoo baay'eetti amma buusiin kun gahutti amma abaluu dhufutti jedhameetu iddoon faarfannaa iddoo isaa maluun teenyetti haasama yeroo baay'ee hin argina waan ta'eef mee gara fuulduraatti iddoon faarfannaa kun iddoo isaaf ta'u maluudhaa fi iddoo isaaf ta'u halqabachuudhaa fi maaltu sirraa qabamu jettaashi? Waaqayyo si eebbisu egaa wanti sirrachuu qabu baay'eedha ammayyuu akkuma sila sii kaasee tajaajilaa waamman yoo jalaa ture dheeressisiin jedhu. Maa baafaa ittiin gorratoota sabni ammasitti girgiri jechuurra jedhimee waa'ee ittiin ooyifachuu jechuudha. Wanti sirrachuu qabu ammayyuu jira galoo asirratti wanti dubbachuu qabu. Amma faarfannaa baali'uu maaliif dhabe beektaa? Namoonni faarfannaa namaa fuudhanii sagalee waan qabaniif faarfatu. Yeedaloonni namaas wal fakkaata. Keessoo yeroo ammaa kana faarfannaa gatii kan dhabsiise amma miidiyaanis jira waan ta'eef namni hundumtuu ima hojjeta cal jedhe hanuma itti dhufee hojjeta. Inkaasu malee waa xiqqoo dhaga'een ture iyyuu dhiyoo kana faarfannaa wayii nan dhaggeeffadha jechuumti isaa egaa namoonni baay'ee waan beekanii waan kaasisaafis gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Macaafa qulqulluu keessa waan haala jiru faarfatu kana biratti immoo faarfannaa namaa fa'aa irra deebisanii inni faarfatan kuni faarfannaan ayyaana waan ta'eef kan namaa isa faarfatu waan tokko iyyuu fayyadu. Faarfannaa waaqni namaa kenna waan ta'eef waldaan kiristaanaa kanarratti itti yaaddee gatii guddaatti kennuu qabdi jechuudha. Mee maal gochuu qabdi waldaan kiristaanaa isa kana? Mee maal haa gootu? Waldaan kiristaanaa wanti ishiin gochuu qabdu tokko faarfannaatti sagalee waaqayyooti jetteetti yaadu. Faarfataa tokko gaafa waamte hamma immoo karaa isaa nu eebbisa waaqayyoodhaan yaadu. Malli akka ceesisa tokkotti yaaduu hin qabdu. Amma maal nu jedhu yeroo faarfannu daqiiqaa meeqa faarsita naan jedhu amma naan. Sakandii meeqa faarsi gaasin jedhu. Maaliif lallaba yeroo dheeraa fudhannaa jedha. Lallaba yeroo dheeraa fudhachuun gaariidha. Ansi ajaa'ibu dhiyoo kana wanti baay'ee na aarse keessa daqiiqaa 20 siin gahuu naan jedhanii istaadiyeemiidha sagantaa bal'aadha. Naani nagaa naa qabaan jedhanii akkuma xiiqii wayi. Isa booddee naa qabanii daqiiqaa 20 jechuun baay'ee xinnoodha. Waalti yoo faarfattu daqiiqaa meeqatti sirkaadhamu. Isa booddee daqiiqaa 15 faarfadhee daqiiqaa meeqan qaban jedhee as galagale. Sabaan daqiiqaa 5dha. Ishi naa qabaa dheen faarfadhee isa booddee daqiiqaan koo dhumeeraadhe sa'aatii koo laallachaa fite inni sila daqiiqaa 20 naa jedhe itti fufi naa jedhe. Ani immoo daqiiqaa 20 naa laatte kutee man dhiise. Maaliif hin jedhe waldaan kiristaanaa baay'ee xiyyeeffannootti kennu qabdi. Waaqayyo karaa faarfannaa saba akka geeddarfa waaqayyo karaa faarfannaa hidhaa namoota akka hiiku. Maal otoo utaalanii fa'aa dhukkuba meeqa of keessaa dhabu dhufanii dhugaa nuu bahu. Otoo faarfannuu sila gudduddan dhukkoo ture cal jedhi utuma utaaluu of keessaa dhabe amma nagaadha inni kan dhugaa nuu bahan lakkoofsan qabu. Sagalee waaqayyochi keessan dubbata waan ta'eef waldaan kiristaanaa kanarratti maal gochuu qabdi isa jettee na gaafattee fi xiyyeeffannoo guddaatti laachuu. Faarfannaan ceesisa miti ergaadha. Faarfannaa isa itti ooyisa mini sagalee waaqayyooti jireenya waan ta'eef akka kanaatti yaadu qabu jechuudha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya mi'a immoo faarfannaa Abiraamii isaa inni dhiyoo kana gadhiise viidiyootiin hojjetee baay'ee bareedaa nu biraan ga'ee jira. Gurra sabaa bira ga'ee jira. Isuma irra deemnee dhaggeeffannee wayitti deebina. Masitti turtiin keessan wajjin haa ta'u.
Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Magaaboraa fadhee otoo ciisuun samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Kankee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu. Nan ga'aa hin hanqadhu. Nan ga'aa hin hanqadhu. Kankee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Abjuunani abjooddu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu. Nan ga'aa hin hanqadhu. Nan ga'aa hin hanqadhu. Inni sunis inni kunis hin gama. Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Inni sunis inni kunis hin gama. Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Hin gama. Hin gama. Hin gama. Tokkollee nafuu hin gama. Hin gama. Hin gama. Hin gama. Tokkollee nafuu hin gama. Kee abbaa isaatii ba'ee araddaa biyya ormaa lafoon aduu irratti utuma karaa deemu laftitti dukkanaa'uus qomna makka kuuti dabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula. Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula. Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula. Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dhagaa walirra tuule qabeenya biyyi lafaa kuni irraa fittiin of tuule. Dhadheekkamee jigsaa gamoo warra jallootaa kuni jiga lama kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa Yesuusi. Yoosin argatu karra tolootaa siyoon gubbaadha dhumni qulqullootaa. Kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa Yesuusi. Yoosin argatu karra tolootaa siyoon gubbaadha dhumni qulqullootaa. Laga kee barbuqqe warra hojii manfaana utuu taa'u samiin banameetu argee iskeel mul'ata boriif ta'u. Agartuun nama kee alarra qaarisee ilaala biyya Baabiloon keessa taa'etu ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaale. Ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaala. Narra jira harki kee qabu sodaadhu'a. Narra jira harki kee aniif keessi koona. Narra jira harki kee inni samii narratti banu. Narra jira harki kee inni cabsee dura koo deemu. Narra jira harki kee
narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee narra jira harki kee daawwattoota keenya wayita deebinee jirra. Mee abree akkuma sila jettee namni tokko faarfannaa macaafa qulqulluu keessaa faarfachuu qaba kan jette sana warri yalaloo hojjechuu danda'anii walaloo barreessuu danda'anii immoo waa'ee macaafaatti deebi'uu kan hin yaalle jiru. Macaafa keessa hin jiru faarfannaan isaanii jechuufi waan tokko qofa keessa buusu waanuma walaloo barreessuu danda'aniif immoo walumaa gala aayidiyaan faarfannaa kootii macaafa ibsa rakkoon qabu kan jedhan immoo jiru. Isa kana mee akkamitti fooyyessina? Ani karaa lamaanii yaada isa kana. Egaa faarfannaan tokko sagalee waaqayyoo ta'uu qaba kanan jedheefi sagalee waaqayyoo keessaa gadi itti ba'an hin jiru. Waaqayyoo lafaa si kaasa jennee faarfanna taanaan macaafa qulqulluu keessa namoonni waaqayyoo lafaa kaase baay'eedha. Achi keessaa yoo fudhannee fayyadamne caalmatti iyyuu dachaa ta'a. Namichi dhibee akkasii baata rakkina akkasii baata gaafa ati waaqayyoo achi eebeluu kaasettee macaafa qulqulluu keessatti faarfattu laphee namaa rukuta dhaqee. Kanaaf garritti keessaa ba'an hin jiru. Amma galata keennee cal jennee macaafa irraa mini galatuma kee galata ennee otoo faarfanne macaafa keessa jira. Kanaaf namoonni baay'ee dirqama macaafa irraa fayyadamuu qabu jechaa jiru yoo ta'e gaariidha. Yoo dadhabame namoonni cal jedhanii guddummaa waaqayyoo faarfatan hafuuraan qulqulluun guutamanii yeedaloo gara isaaniitti dhufe kan faarfatanii innumti mataa isaa macaafa. Wanti sagalee waaqayyoo keessa jiru wanti maqaa Yesuusitti dhaamu macaafuma. Garri keessaa ba'an hin jiru. Xiqsii yaabeloo achi keessaa isa jedhu hin dubbanne malee macaafa faarfatu. Kanaaf walumaa gala isaa kanan jechuu barbaadu yoo macaafa keessaan faarfatan illee ta'e dirqama faarfannaa isaanii sun macaafatti hidhachuu qaba. Gaaffiin kun sun garuu naan deebine. Faarfannaan iddoo akkamii argachuu qaba akka ta'e duratti maaltu sirraa'uu qaba gara fuulduraatti isa jennee wanti sirraa'u sun qabu suni waldaan xiyyeeffannoo itti kennuu qabdi jenne kan faarfatamu waldaa keessa warra ba'an yeroo jennu waldaa keessa qaama waldaa mataanii faarfattoonni ala jiranis jiru kan ala hin jirres jiru keessa ta'aniiru keessas jiru garuu iddeen faarfannaaf kennamuu qaba ammayyuu kwaalitiin isaa warra keessa jiran irraas hin argamu garuu baay'ee jechuudha warri ala jiran irraas kwaalitiin faarfannaa ammayyuu hin jiru inni kun akkamitti jira eddichi sirraa'uu qabu sun sagamime daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya turtiin faarfataa Abiraawwan Tarree wajjin goonee kutaan tokkoffaasaa kana fakkaataa torban kutaa lammaffaa qabadhee amma isiniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.